Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'a wanti an dhufeef jechuudha YouTube chaanaalii isa lammaffaa banadhee jira. YouTube chaanaalii lammaffaa kana banachuudhaaf wantoonni na kakaasan namoonni baay'een karaa keessaatiin qophiilee bashannansiisoo tahan maaf nuuf hin qopheessine namoonni naan jettan jirtanii akkanumallee qophii nama ilaalcha namaa jijjiiruu danda'an nama kakaasuu danda'an barnoota ciccimaa of keessaa qaban maaf nuuf hin dhiyeessine namoonni baay'ee waan naan jettaniif YouTube chaanaalii lammaffaa banadhee jira. YouTube chaanaliin lammaffaa Amir Media jedha. Egaa akkuma beektan baay'een keessan yeroo dheeraadhaaf soofuma raappii irratti na beektanis qophii teekinooloojiidhaan wal qabate yeroo baay'ee qabadhee isiniif dhiyaachuu irratti argama jechuudha. Qophii teekinooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu waa'ee bilbilaatiin laaptooppiitiin qophii teekinooloojiidhaan wal qabate baay'ee achirraa argachaa akka turtan ni beektanii. Amma immoo qophii bashannansiisoo ta'een YouTube chaanalii lammaffaatiin dhufee jira. Asirratti immoo kan isiniif dhiyeessu karaa social media adda addaa irraa viidiyoowwan argaman qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Akkanumallee qophiilee bashannansiisoo ta'e qopheessuudhaan kan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Kana qofa osoo hin ta'in viidiyoowwan mimmiidhagoo ta'anii fi gaggabaaboo ta'an kan ilaalcha namaa jijjiiruu danda'an yaada adda addaa of keessaa qaban seenaa namoota beekamoo seenaa Oromoodhaa seenaa adda addaa kaasuudhaan viidiyoowwan gaggabaaboo ta'anii fi ilaalcha namaa jijjiiruu danda'an baay'ee qabadhee asirratti isiniif dhufa. Karaa sirrii fi karaa sirrii hin tahin irratti mari'anna jechuudha. Yaada namootaas kaasuudhaan yaada keenyas kaasuudhaan yaada adda addaa kaafnee wantoota walirraa barachuu dandeenyuu fi yaada adda addaa sheer walii goona jechuudha. Egaa kana qofa osoo hin ta'in chaalenjii biraas qabadhee isiniif dhufee jira. Chaalenjiin aan har'a qabadhee isiniif dhufe kun immoo maalidha? YouTube chaanaalii lamaaniyyuu namoota beeksisan ilaallata. Namoota YouTube qabdanii fi YouTube kan koo naaf beeksiftan YouTube lamaanuu jechuudha. Isa haarawaa Amir Media jedhu kanaa fi isa kanaan dura ture soofuma raappii baay'een keessan ni beektanii namoota viidiyoo kan koo yeroo baay'ee sheer godhaniif chaalenjii haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Pilaatfoormii kamirrattiyyuu viidiyoo kan koo namoonni viidiyoo tokko yeroo an gallakkisuu namoota baay'eedhaaf sheer godhan namoota san YouTube chaanaalii isaanii asirratti isiniif beeksisa jechuudha. Carraa kana kan kenninuuf namoota lama viidiyoo tokko irratti namoota lamaaf carraa ni kennina jechuudha. Namoota lama viidiyoo isaanii yeroo YouTube chaanaalii kan koo irratti viidiyoo haarawaa gallakkisu ni beeksisaaf jechuudha. Egaa chaalenjii kanallee warroonni YouTube chaanaalii qabdan itti fayyadamaadha. Yeroo gabaabaa keessatti guddachuudhaaf keessattuu YouTuberoonni Oromoo yeroo gabaabaa keessatti guddachuudhaaf nu qarqaara. YouTube nama tokkoon YouTube nama biraa yoo beeksise namni salphamatti namoota baay'eedhaan wal baruudhaaf carraa qaba waan ta'eef warroonni YouTube kan koo lamaan irrattiyyuu viidiyoo yeroo an gallakkisu namootaaf sheer gootan carraa kan argachuudhaaf ni qabdu jechaadha. Namoota lama ni filannaa namoota baay'eedhaaf warroota sheer godhan jechuudha. Isaan filannee yeroo viidiyoo haarawaa gallakkisu YouTube chaanaalii isaanii asirratti ni beeksisa jechuudha. Egaa chaalenjii kanallee itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Egaa YouTube chaanaalii kan koo isa haarawaa kana isa Amir Media jedhu kana subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Namootaaf sheer godhaadha. Egaa Oromoo kan koo isin abdadheeti YouTube chaanaalii lammaffaa kana kan bane. Egaa YouTube chaanaalii kan koo isa lammataa kanallee sheer gochuudhaan akkanumallee subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jecha chaalenjii amma isiniif dhiyeesse kanattillee itti fayyadamaadha isiniin jechuu barbaada. Linkii YouTube chaanaalii kanaa bakka viidiyoo kanatti gallakkise descriptionii jala isiniif kaa'ee jira. Warroonni descriptioniin eessa jettanii na gaafatan bakka viidiyoo kanatti daawwattan mallattoon V kan fakkaatu mata duree duraatti mallattoon V kan fakkaatu kan amma argaa jirtan kana isheen tuqxu ergasii immoo descriptionii jalatti linkii isaa isiniif kaa'ee jira. Amir Media jedha. Linkii isaa san tuquudhaan gara YouTube chaanaalii kan koo isa haarawaa Amir Mediaatti isin fudhata. Achirra seentanii subscribe like share gochuun dagatanaadha. Yeroo gabaabaa keessatti akkanaaf guddiftan abdiin qaba. Oromoon miliyoona 60 ol ta'an asirratti hammam jaalala akka qabdan subscribe like share gochuudhaan natti agarsiisan isin jechuu barbaada. Egaa YouTube chaanaalii kan koo kan haarawaa kanarratti illee viidiyoo haarawaan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniif jecha share like subscribe gochuun dagatanaadha. Horaa bula.